السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفوني جرجرته وما تكشفني جن كيسن بدل عجرتني سنت أوروماتية جرتو كمي ولدت دجان راسي هردتو تمي يوتيوب ماتينا تها وري ماتينا تها تنمو إرلاي جون دقتنا سنين جدا akkasuma warri YouTube banachuudhaaf fedhii qabdanii yookiin wanneettan lakkoofsa kiyya profaayilii YouTube kiyya kana jala gadhayaati descriptionii bakka ani itti barreessisan irraa fudhadhaa achirraa inni dubbisaa isiniin jedha isiniif banaa yookiin kan banames isiniif kenna jechuudha. Imeelaa fi paaspoortii isaa isin immoo of biratti itti guuttattanii irra hojjetattanii itti fayyadamtanii isiniin jedha. Maal jennaan wanni namaa kafalu kaampanii wannaati gaafa seera guutte fakkeenyaaf amma ana seeran guunne sabiskiraayibii kuma guutee sa'aatii 1000 yogguu guutee jedhe yeroo san irraa herrega eegala jechuudha. Yoo moonii ta'ee seera isaa waa hunda guuttadhe jedhe jechuudha. Akkas isiniin jedhamu xiqqishti wanti addunyaa tanaan hundi adduma Sumayyaanis Sa'idoon akkana hiikuu jechuu eegaltee har'a viidiyoo takka gadhiistee argee jechuudha. Waan sinarra fuudhee waan ittiin gammadiniif akkamii yoo na hiiki jedhe hoo naaf yoon ta'inii yoo fedhii ani qabaanne isa wajjin jiraachuu jechuu turte. Subhaanallah zabana kana namni deemee bultii ofii tana diiga jechuudha. Sumayyaan bultii bareeda jiraachuu turanii Sa'idoo wajjin namni fuudhuunis ni jirti. Laakiin fuudha kanas ayyamtee turte jechuudha as dura maaliif namni kun waa malee ni beektaa duras isis fuudha tanaayyuu hayyamte laakiin araba akka araba fuudhu hayyamte namni araba taatu bashaa taatu masaanuudha. Tarii qalbii isii keessatti arabni ittiin heerumtu yoo waan jechiinsa qabaatte tarama hayyame taaniin hayyamuu waan jettu natti fakkaatte saniyyoo ka jettu hintee taate jechuudha. Immoo fuudha kana rabbi karaa godhe namni masaanuu jaalatu hin jiru. Immoo sababa masaanuutiin akka shariyaa rabbii jedhutti jechuudha akka shariyaa islaamaatitti. Masaanuun irra fuudheef qofa kabadiin takka hin jirre ka isiin miidhin ka isiin baddalin ka namichi soomee salaatee ibaadaa rabbii godhu taanaani sababa inni irra fuudheef qofa na hiiki yoo jette dubartiin suni jaannata dhiisii foolii jaannataatoo hin fuunfattu jedhani rabbiin nu halaafeso hundi keenya masaanuu kana hin hayyamnu jechuudha. Hundumti keenya jechuudha namnummaan dhalaa ta'ee namni masaanuu hayyaman jiruun kaama wanna jedhelle jechuudha. Hundinuu kan hayyamu jiru laakiin immoo na hiiki jechuun sun dilguddoodha dilii jajjabduudha. Rabbi halaafeso sababaan Sumayyaan sababa sanitti na hiiki jechuu akka yani Sa'idoon na barbaadaaf lubbuu fi galaafachuu irra deega'uu irra deehaa deebi'u bakki deeme samtuudha. Jettee waa'ee amantii jijjiirachuu irrattis waan namni yaada kennuuf dubbistee jechuudha. An amantii kiyya irratti dirdirrii hin beeku yani dhoosaa hin beeku jechuudha. Irratti morma kiyyan kenna jettee maashaallah kasanii amantiin qoosamillee dhugaa dhiiraaf jedhaniisis amananii looniifis jedhanii hin amananii fakkeenyaaf yoo dhiiraaf jettee amante gaafuma dhiirri sun deeme atis amantii saniif deemte jechuudha. Immoo rabbiif jedhanii yoo bitamanii rabbiif jedhanii yoo amananii rabbitti dhugumatti yoo amanni wanti fedhee dhuufnaan amantii irraa naman deebisu jechuudha. Waa'ee ijoollee isiitii fi isii irrattis amantii akkasii dubbatte obboleessi keessiyyas yoo isaaf jecha amantii hin fudhatin amantee fudhatte namni si dirqisiisu hin jiru naan jedhe jette maashaallah jenna.
immoo saayidoo fedhimmaa isaatu hin qabu ani na haa hiikuu jechuu jirti. Wanni kun akka yaada kiyyaatitti anaaf fudhatama hin qabne yoo dhiirummaa dhiisee akkasii jiraadhe hooyetti maal umrii tanatti isiin xiqqoon tuni isii asheenii xiqqoon tuni jaarsa dhiiseetiin taa'aa jechuun suni soba. Maaliif namni hundi dubartiin hundi amma aariif jechuu dandeesse. Dubartiin hundi dhiirti hundi kan fuudha malee taa'u. Hin jiru yeroof hanga yerootiif taa'u malee. Akkasuma dubartiinis jechuudha. Umrii tanatti miti osoo guddoo takkallee taate hanga xiqqoo achi deemtee yoo inni taate malee heerumaa ofirraa dhiisee yookiin akka amantiititti gaaffii gaafatte akka amantiitiin naa deebisa. Maal rakkoo qaba na dhiisi yoo jedhee ganna dhiisi na hiiki yoo jedhe yoo ofirraa hiike akkamii jedhee takkaffaa dubartiin nama hiikuu hin dandeessu. Akka shari'aatitti lammaffaa irratti immoo dubartiin osoo badiin takka hin jiraatin sababa inni masaanuu fuudhee na hiiki jechuus hin dandeettu. Haraam guddoodha. Foolii jaannataatis hin argitu jedha namni na hiiki yoo jette sababa jaartii takka osoo jaarsi waa fedhe godhuu waa hunda godhuuf osoo masruufuu osoo isii jaalatuu osoo isii hin miidhin waan inni niitii biraa irra fuudheef yoo na hiiki isiin jette abaaramtuudha jibbamaadha. Akkas jechuudha. Warri beektan afaan amaaraa beektanitti maal jedha barreessaati. Barreessuu tanan beeku ni dhagaa gurratti. Amaariffaa gurratti ni dhagaa. Dubbachuu hin danda'u. Ashkilaan ta'e akkas dubbachuu hin danda'u afaan amaaraa. Ni dhagaa gurratti ni dhagaa. Akkasi rabbi keerii haa godhu. Isiillee rabbi haa laaffisu. Hillikii qabattee natti fakkaata. Hillikiin tun baddu. Hillikiin baddu taana nama gara na haa hiikuu isaa hin fedhuu wanni jettu isii keessa dhufte odoo tasgabbooftee bultii tana bultii nagaa jiraatte maal jennaan takkaffaarra sayidoon nama isii jaalatu nama isii jibbee miti nama isii jaalatu. Talammadaa irratti immoo bultiinis taganamaaf jechuudha. Immoo nama maybe nama isaa olillee bareedinaa waa hundaan nama argatti laakiin immoo nama gara laafessa kana argattu. Nama gara laafessa akkana argattu ani arsii keessa namni akkana gara laafu ni jira hin jedhina ajaa'iba. Maaliif dhiiratiin arsii tananii waan beekuuf jecha hedduu isaanii garaa jabaatu akka dhagaate dhiirtiteen. Dhiirtiteen akka dhagaate garaa jabaattee kabajjaanii qabanii namaaf kabajjaanii qabanii immoo hedduu garaa isaanii jabaatanii sa'idoon I don't know. Wallahi Sumayyaa bakka guddaa qabaa fi yeroo meeqa garana deemee garas deebee asii Yamanitti deebee Yamanii Itoophiyaa deebee Itoophiyaa Yamanitti deebee eessa dhaqee akkana jedhee yoo isii asirratti turte as faana fiigee yoo isii ajirtu ni cubbifamaa namni maaliif sababa biraa hin annee hin sagaagallee ni fuutii akka aadaatittis ni jirti akka amantiittis ni jirti. Yakkaa miti namni yakka dalagees ni fixata jechuudha. Yaani nu haa jibbinu malee wannaa miti. Nuti haa jibbinu malee masaanuu nuti hin fedhini malee namni kun yakka lubbuu namaa hin dalagne jechuudha. Yakka lubbuu namaa hin balleessine. Namni yoo waa balleessas ni fixata walii fixata. Akkasitti wanni jechuun tuni hedduu mushkilaadha. Sumayyaani akka yaada kiyyaatti waan tansaa miti jedha yaada kiyya irratti. Tansaa miti bultii ofiitti deebitee nagahaan sa'iidumaa wali ilmaan ofii guddifatanii yoo feete biyya bakka takkatti yoo jiraachuu hin feene ayyuudhaanis gargar jiraatanii fakkeenyaaf Sumayyaan Finfinnee yoo galte ayyuun Adaamaa yoo galte rakkoon hin jiru yoo walitti dhiyaachuu hin feene yoo fedhan walitti dhiyaatanii yoo feene haadhaaf ilmoonuu gargar galan yoo waliin feene jechuudha. Maaliif haadhii fi ilmoonuu gargar galuu danda'an. Masaanuu miti immoo namni masaanuun karaa gargaruma yoo sitti turre bareedduudha. Masaanuu dhiisi ilmummaan namaa kun adda siqee jireenya kana irra yoo jedhe kabajaa fi jaalalas walii qaba namni gaafa
ولد ياتي كبجس ولي هنفت تيجوا maaliif waliin bu'aa waan ta'eef uummi nama akkas isiniin jedha Sumayyaa Rabbi alaafisuu bultii isii keessatti Rabbi jaarsa isiitti doonnaa jedhu Sumayyaan hedduu garaa jabaatti xankaarraadha. Amma na hiiki jedha yoo jettu kana ana hedduu natti dhaga'ame. Sumayyaan yaada qabdi natti fakkaate ana akkana yaada dhabaadha maaliif wanti jiru kun hedduu boruu yoo qabeenyi kunis yoo harkaarraa qabaattee boruu dhabuu dandeessi. Ilmaan kana abbaa malee hambisuu jirti. Ilmaan hanga feetee yoo taate qabeenya fidee qabaatan ilmaan abbaa ofii arguu fedhanii abbaa ofii nama gaafatanii gaachina abbaan namaa jechuudha. Gaachina namaati. Sirrii mitiin jedhaan akka yaada kiyyaatitti Rabbi keera haa godhu. Isiillee Rabbi laaffisee walii isaan hagachaa sun jedha inshaallah akkasii.